Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Studio Kiyya yookaan Keeki. Katu kero mata tuta hinjar jartu su ake katu wabo mata tuta hinjar jartu su ake katu kero mata tuta hinjar jartu su ake katu wabo mata tuta hinjar jartu su hinjar jartu su hinjar jartu su ake katu kero si polatti pole ake katu kero kota sanis barre ake katu kero kodi pomursiso ake katu kero kodi nu pencheso ake katu kero albada senjino ake katu kero garis nu piano ake katu kero mata tuta hinjar jarto sota ake katu wabo mata tuta hinjar jarto sota bololtu dara jiru gadado bacaptu saba boru dawane natti partide office tamafte natamasini andu bakas bare edu borratini wanta tambane tamarasini barre fukiso tate barana gantum farfame gonna barama kabso daraba madadamu mata marafta tamni rafamu kabso daraban in madadamu mata marafta tamni rafamu ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna wabo ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna kero ko ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna kero ko ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna wabo ko ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna wabo ko ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna kero ko ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna roko ni palmanna abdi kamna barana mole ni ganna dabam de gabru ma ke roko marumanu kube nula dibna garra waboko wambe kanu sobe ichi mimani se ke roko iga dankadase wakame kafture nukesa wanu wadalse amanu waltane tikane amasani sparre uno tarkisifne ke roko wanta kana garre sirba gededa gabbu en sirbo jamtu ni jamti sare jatiku waka gaditis awanan kabo danti wabora korenako waka gaditis awanan kabo danti wabora korenako kayo ganama itan uramne
arraba diinaan himmataa qabne daddaballooti jarjaran qabu daandii saafagoo eenyuun qaqqabu daddaballooti jarjaran qabu daandii saafagoo eenyuun qaqqabu. Akkam jirtu fayyaa keessanii jaalalaarso? Nagaa akkam jirtu fayyaa? Fayyaadha nagaa. Gaaffiif deebii xiqqoo isinii waliin gochuun barbaada. Walabummaan Niws Neetwoork irraan isinii bilbilaara. Ayyee. Egaa garuma marii keenyatti yoo ceene ergaa karaa nagaa filattanii gara biyyaatti galtanii hariiroon keessanii fi hariiroon mootummaa jidduu jiru maal fakkaatamee akkamitti ibsitan? Fayyaa biyyatti eega galle karaa nagayaatiin qabsaa'uudha. Karaan nagayaa kun obsa guddaas barbaada. Keessattuu egaa abaaboon maandeetii argatee biyya keessatti karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf qaama seeraa ta'ee biyyattii keessatti hojii jalqabumaaf akka qabsoon karaa nagaa waa hedduuf qabduu fi namni ilillisii kaa'ee kottu barcuma namarraa fuudhadhu akka namaan hin jenne beekamaadha. Waa hedduuf si mudata. Saniifis qophoolleetuma dhufne keessattuu eegaa artisti Haacaaluu Hundeessaa hojjetamee booda haalli Oromiyaa keessa jiru guutuma jijjiiramuun, miseensi hidhamuun, hoogganni hidhamuun wanneen garaagaraa hundinuu mummudatuun ni jira. San hundinuu kan nuti akkuma qaabsatti ilaallaa qaabsumaanii obsaan murannoodhaan jijjiirame wanni jeefna malee duraanis wanni fedhe ta'uus haalli fedheessoo jijjiirame akka gaafa 92 dhiibamnee hin baanuu jennee waan murteeffanneef kan hundaa'u ittuma jirraa jechuudhaan jenna keessuma jirra. Haalli nu mudate gaammoo akkuma injifannoo jirutti hawaasa keenya keessatti deemuun uummata keenya dubbisuun warra waggaa eegarraa turre keessatti deebinee qaamaan keessa jiraattu nu injifannoo tokko. Haa ta'u immoo kana keessatti rakkoon adda addaa numa mudataa numa dabraasii numa dhalataa wanni akkas akkasii numa jijjiiraa jechuudha. Baay'ee galatooma jaalalaarso. Egaa mee akkuma beekamu abaaboon bakka lamatti cabuu irraan kan ka'e uummata Oromoo hammam miidhee jira kan jedhu irratti maal jettanii yaaddu isin? Akkamitti ilaaltu? Akkuma biyya keessatti amma isin bakka lama jirtanii kana uummanni Oromoo hammam irraa fayyadame yookaan immoo hammam miidhame jettanii yaaddan? Abaaboon bakka lamatti hin cabne bakkuma takka jira. Rakkoo yeroodhaatiitu mudate. Kaayoo irratti wal hin dhabne wallabbiin dhuunfaatis hin jiru. Wal hubannoota dhaba karaa qabsoo karaa nagaa irratti wal hubannoota dhaba. Malee abaaboon tokkuma lamallee miti jechuudha. Waan namni gartee waa yeroodhaati kunis waan yeroo gabaabaa keessatti waan kunuunsuu danda'u. Akkaatuma adeemsa wal hubannoo dhabuurraa wanni kunis daddalatee amma immoo fuuldura ni furama jennee yaadna jechuudha. Waan torbee tokko hin caalle yoo walitti dhufanii kaasaman taate wanni waan laafaadha jennee laallaa jechuudha. Abaaboon tokkuma ammoo haalli ammaan tana keessatti uumame kun uummata keenyallee akka itti dhaga'amuu fi hamila isaa irratti akka dhiibbaa qabaatu ni beekna. Kun ammoo ni dhumataa ni furama jennee yaadna jechuudha. Hayyee asirratti egaa abaaboon tokkuma jettanii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo otoo biyya keessa isin waliin jiru isa malee kora sabaa waamtanii jirtanii sana malees immoo hooggana jabaa fi jaalatamaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara dheeraa waliin turtan jaala keessan Jaal Abdii Raggaasaa otoo mana hidhaa jiranii Shanee Gumii hedduun otoo mana hidhaa keessa jiranii kora sabaa waamtan. Egaa akka abaaboon tokko ta'ee akka isin jettanitti haala mana deebistan kanarra dhaabbattanii maaliif kora sabaa waamtan yookaan immoo maaliif walgahii waamtan? Bakka hayyuu dureenii fi hooggantoonni jajjaboon qaqqaaliin isin wajjiniin dirqama bu'aa bahii hedduu waliin kafalaa turtan bakka hin jirretti maal kana akkamitti ilaaltanii waamtan?
yeroo rakkoon dhalate akkuma 1998 kora sabaa atattamaa yaabnee dhaabni kun faca'iinsarra hafee jiraatetti yeroo rakkoon dhaabatee mudatu namni ni hidhamaa ni wareegamaa rakkoon ni dhalata. Caasaan dhaabaa inni ol aanaan yeroo akkasiisan furmaata kannaa jechuudha. Kaqaabsoon sani daddabee lafatti dhaafne kora sabaatiitu furmaata. Jaallanuma hidhaman sanii fi isuma wareegame sanittuu firii godhuudhaafi rakkoo yeroo dhalatutti bakka takkatti wal waamuun waliin waan sangoona jennee walitti dhaammannee turre karratti hin argamin qawweedhaan irratti hin fiddu isuma argameetiif dhaaba san jiraachitee fuulduratti oofaa jechuudha. Isa hidhameef qaabsoo inni irratti hidhame san dabeessitee bakkaan ga'uu tahaa jechuudha. Yookaan ammoo abdii kutannaadha taananii ni faca'aa jechuudha. Sanii akkam taanu rakkoo nama dhalate kun illee akka furmaata argatu korri kun godhamee korri kun ammoo hooggana filatee hoogganni kun ammoo rakkoo dhalate san taayeetiin hooggana san rakkoo gidduutti mudatee tokko tokkoon haasofsiisee bifuma fedheenuu haa ta'u karaa adda addaatiin rakkina san furateetiin fuuldura deemuudhaaf furmaata jeeqa inni yaadu isa kanaa jechuudha. Gartee furmaata maayyii dhaabni kun qabuutiitu caasaan ol aanaan kora sabaati jechuudha. Waggaa rakkoon tokko dhalate kana ala furmaata biraa tokko illee qabu. Seenaa keessaas waan jiraatu. Galatooma deebii keessaniif haa ta'u asumarratti ni gaaffii biraa ammas isin gaafadha. Egaa akkuma jettanuu haala yeroo irratti qabsoo yeroo laaffatu jettanii haa ta'u sirriidha. Garuu haalli biyya sun keessa jirtu keessatti mootummaan sababii koronaa vaayirasiitiin filannoo dabarsee namni walitti dhiyaachuun hin danda'amu kan jedhurraan kan ka'e wanti suni filannoon irra darbe jedhanii kan isaan dubbachaa turan. Isin bifa koronaa vaayirasii kana keessatti yeroo mootummaan filannoon haa darbu jedhu keessatti akkamittiin namoota kana sababii vaayirasiin kun addunyaa mararratti bu'ee yeroo sanii fi kana akkamitti ilaaltanii otoo waan kana addunyaa hundi balaaleffachaa jirtu namoota hamma kana walitti qabuun keessanii isin hin daangessine koronaan? Nuti kun qubaas qabnaa ni hubannaa haalli jiru garuu haalli keessa jirru qaamni akka boordii filannoodhaatti biyya kana keessatti ijaaramee jirulleen waan kana gaggeeffadhaadha. Dhaabni kun akka amma jiru kanatti yoo deemtan rakkoodha seentanii hajuus dhihaatee waan jiruuf warri fayyaa biyyattiis quba qabanii filmaa tokkollee waan hin qabneef wanni jiru maaskuma gartee afaanii humnaanitti hidhatan qofa qopheeffataniitiin walgahii kana gaggeeffanneetiin dhaabni kun jiraachuu qofa ka jennuun seenne malee akka rakkoon dhibeedhaa kanaa jirus ni beeknaa jechuudhaaf isarra caaluutu nu mudata immoo isa wareegamni qaaliin itti kafalamaa as ga'e kanaa fi fuuldura qaabsoon kun itti fufiinsa waan qabaattuuf murtiin kun fudhatamuu danda'a jechuudha. Sanis ilaalcha keessa galchuus hin oolle jechuudha ilaalleetu jira. Ayee galatooma. Egaa akkuma beekamu Jaal Daawud Ibsaa akkuma arginu namoonni hedduun hidhamaa jiranii gartuun keessanoo maaliif hin hidhamne yookaan immoo maalinni isin wanni Jaal Daawud irraa adda isin godhu warri isin waliin jirtan keessaa namni tokko hanga ammaatti kan hidhame hin jiru. Garuu warra Jaal Daawud Ibsaa waliin jiran keessaa warra akka Battee Urgeessaa fa'aa dheengaddaa hidhamanii jiran. Isin keessaa maaliif hin hidhamne isaan keessaa maaliif hidhamaa jiran? Gartuu kanaaf isanii wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Addi bilisummaa Oromoodhaa hundi xiqqaarraa guddatti hoogganni isaa miseensaa hundi hidhamaati jira. Ka hidhame hundinis keenya kaansees hundi keenya tokkuma. Nuti akkasitti ilaallaa jechuudhaaf jenne. Kan ammoo waan hidheef mootummaatu beeka. Warra amma dura hidhame hunda warra jalqabarraa hidhame hunda liistii qopheessinee boordii filannoottis dhiyeessinee jirra. Mootummaas gaafannee jirra. Ammallee gaafachaatis jirra jechuudha. Fuula durallee gaafiin keenya hin oolamu. Kun akkasitti kun kan abaluuti waan jennu hin qabnu hundi miseensota dhaabaati kan adda bilisummaa Oromooti. Waan hidheef ammoo biyyattii kana keessa waan jirruuf sababaa namni hidhamu kan qorateetiin jala bu'ee hordofeetiin harkaa qabu mootummaadha sammuu waan mootummaan gaafatamuu qabu malee waan gama keenyaatiin jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo tokkuma gara gadeen haa hidhamu waanuma qaabsoo irratti waan hidhameef akkasitti ilaallaa jechuudha. Ayee galatoomadha. Baay'ee bareedaadha. Yeroo lama addi bilisummaa Oromoo tokkumaa jettanii naa deebistanii galatooma akkas jechuu keessanii fi haa ta'u malee uummanni Oromoo hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatii jechaa jira. Isinoo maal jechaa jirtan? Maal jettan kanarratti?
nuti duraan lakki amman duraan akkasigaa amma kan duraanii jennaan malee amman tanatti eega korri taa'ee ta'uun dandeetti kun sirnuma dhaabaati abbaa fedhe osoo hin ta'in abaluu osoo hin ta'in innis namarraa fuudhe qabaa akkasuma walitti dabarsaadhaa deemamaa jechuudha waa takka kun waa gaafii tokkollee siin qabu jechuudhaaf jenne gartee maali warra koronatti argame santu murteessaadha jechuudha isaantu filate waa abbaa barbaatan sirna dimokiraatawaadhaan filatanii kun waan achi boodallee itti fufamuu deemuudha jechuudha fuula durallee akkasuma namni walumarraa fuudha walumarraa dabarsu jechuudhaaf kan akkasitti ilaallamuti karaa gama keenya. Galatooma deebii keessaniif haa ta'uyyuu malee korri isin geggeessitan kun korri sabaa kun kan taa'ame nama meeqatu irratti hirmaatee addi bilisummaa Oromoo kora sabaa nama meeqa qabaa kan jedhuu fi uummata Oromoofis ifa otoo gootanii kanatti aansuudhaanis koree naamusaa fi to'annoon adda bilisummaa Oromoo dhimma kana gubbaa irratti mari'atee jira. Murtiin inni dabarse maalinni murtii san keessatti isin wanni fudhatan maali wanni isin dhiistan maali? Addi bilisummaa Oromoodhaa waan amma jettu kanaaf korri sabaa sirnatti gaggeeffamuu qabaa. Kora sabaa kana baay'ee keessaa hirmaanneeti jirra. Umriidhaanis bakka kana keessa waan turreef kora kana qopheessaa turre qaama hawaasa Oromoodhaa kan biyya kana keessa jiru miseensota bara dheeraadhaatiif qabsoo godheef qabsoo kana keessatti hojii addaa hojjetan kanneen bebbeekamoo ta'an hundaatu irraa hirmaate kun akkuma boordiin filannoodhaa waliigalatti yoo 500 ol ta'e malee 500 gaditti mijuun guutuun hin jeef sanii olitti tura nama 600 oliiti jechuun kan argaman kanneen keessumoota ta'anii waliin kan ammoo miseensota 500 olii jechuudha kan miseensonni filuudhaa fi filamuudhaaf mirga guutuu qaban jechuudha. Kaan ammoo keessumoota garaagaraatii wajjin nama 600 oliitu argame. Kanaaf akkasitti wanni gaggeeffame kanaa jechuudha. Kan koree naamusaa fi to'annoodhaa dhaaba keessatti rakkina duraanis dhalate isaan furuu hanqachuurraayi wanni kunuu dhiibamee sadarkaa san dhaquu danda'e jechuudha. Kanaaf waan koree seeraa ta'uudhaan turuti waan addaa tokkollee hin qabne isaanis fuulduratti waan qaamni hoogganni amma fidame kun taa'ee wanni dabre akkamitti dabre koreen naamusaa to'annoo keenya dirqama maal baate maaliin baatini kana hunda tokko fuula dura laaleetiin sirreessu tahaa jechuudha. Waan irraa hidhate akkasitti guuttachaa hin deemne kanarratti kanumaan qabaa jechuudha deebii. Baay'ee galatoomadha. Akkuma beekamu haala isin amma ibsitan keessatti nama 600 oli jettanii kan irratti hirmaatee garuu gara miidiyaatiin akka arginetti namoonni hedduu xiqqaadha. Haa ta'u amma gara boordii filannootitti yeroo seennu boordiin filannoon isin kuffisee jedhama. Isintu ulaagaa hin guunne moo mootummaatu dhiibbaa isin irratti godhe? Maaliif isin kuffise mootummaan? Kuni shiraa warri boordiidhaa hojjetanii wanni kun ta'uu danda'a jechuudha. Kan jalqaba taajjabdoota isiniif ergina itti fufaatee isaan. Kan dhaabni kun rakkina amma dhalate kana yoo kora godhate malee keessaa bahuu hin danda'u jedheetiin xalayaanutti barreessee kanarra dhaabbanneeti kan koree qopheessitu kora sabaa qindeessinee korri kun itti seenamee jechuudha. Amma waa hundaa'u fi taajjabanii sagalee dimokiraatawaadhaan sirnaan korri gaggeeffamullee halkan guutuu hanga sa'aatii 9 halkan walakkaa akka lakkoofsa biyyaatti waliin teenyee sagalee hunda lakkaawanii umuranii akkasitti deemanii jechuudha. Achi booda eega galan waan irratti hunda nu guutaa nu fidaadanii guyyaa lammaffaallee koree jiraachuutti nu filmaata gaggeessitu saniis akkasumas nu fidaanii sagalee argamee waliin guutuun kennameef. Akkasumatti seera bulmaataallee bakka fooyyeeffame kennameefii ture jechuudha. Dookumentii hunda eega walitti qabatan booda sirnaan laallaayyee jedhanii booduma akkasitti boodachi utaalanii waanuma daqiiqaa gabaabaa keessatti yookaan ni taajamee yaadannee akkasiin dhangalaatti gaa utaalanii waan laaqanii jechuudha. Kuni shiraata hojjetame maalirraa hojjetame immoo laallee warreen ABO'n akka jaarmaatti akka jiraachuu hin barbaanne jiruutiitu caasaa boordii kana keessa jiraa jechuudha. Nuti kana ifatti dubbanne jechuudha. ABO faca'eef yookaan diigamee barbaadan mana isaan ABO ijaarame ABO itti fufiinsa qabaatu warra hin barbaanne shira kana hojjete kana immoo dhiisuufis hin deemnu
ragaaf gaara qabna akkaataa itti waan kana isaan kuffisanii kanatti humna seeraanis ni falmannaa ni injifanneenyas ilaallaa jechuudha. Baay'ee galatoomadha deebiin deebistanii fi egaa mee haala isin amma jettan keessatti warra boordiitu filannoo yoo godhatan kora yoo gaggeeffatan malee isin ajaja kora boordii filannootiin deemtu moo seera fi heera adda bilisummaa Oromootiin deemtu akkamitti isaan ajaja isinii buusanii jaarmiyaa keessan keessa rakkootu jira jedhanii kan isaan isinii eeran isaan dhimma kana gubbaa irratti seera isin dhiyeessan ulaagaa isin itti dhiyeeffatanii uummata keessanii irratti dorgomuuf deemtan laalan malee rakkoo dhaaba keessan keessa jiran akkamitti boordiin filannoo harka keessa naqatee isin rakkoo qabduu jedhee rakkoo keessan sinitti hima. Kana irratti maal jettan? Kuni waanumaan amma deemu mul'atu qoreen naamusaa fi to'annoo keenya murtii fudhatee waa sirreessuu hanqachuurraayi boordiin kun yeroo hundaa'u rakkina paartii keessa jiru hundaa'u seeraatu qonnaaf jechuun ilaala. Yeroo rakkoon tokko dhalate akkamitti akka furachuu danda'u. Keenya immoo furachuu dadhabuurraayi haalli san dhalachuu dandeessu. Isaan ammoo sagantaa nuu baasanii kora godhadhaadha osoo hin tahin gara dhaabni kun fuula dura jiraatee biyyattii kana keessa filmaata gaggeeffamuu irraa hirmaachuuf oolmaa galatti qaama seerawaa biyyattii kana keessatti itti fufiinsa qabsoodhaa yoo qabaatu malee akka sanatti rakkoo hamtuu isin mudataa hajiu kuni maali beekamtee akkaataa itti arganne qabnaa jechuudha. Biyya tana keessa baaruuf ustaatuma ani qaabsaa'oodhaa ani ijaarame jettee eega kana nagaatiin qaabsaa'u jettee biyyattii kana keessatti gaa boordiin si galmeessuu qabu ulaagaa guuttee. Kana keessatti rakkina amma dhalatee wajjin yoo furachuu hin danda'in rakkoolee akkanaatu isin qunnama jechuun dhaaba keessa harka naqachuudhaaf osoo hin ta'in seeruma biyyaatti deemtaa jechuudha. Seera qottaa keessatti qabaattee eega takka har'a nagaatiin hin qaabsaa'u jette seera biyyaatillee kabajjee jiraattaa jechuudha. Haala kanaan haalli san dhalachuu dandeessa jechuudha malee dhaabichumaatiitu rakkina isa dhalate ulaagaa qaba, sirna qaba, heeratti hin bulu qaba. Yeroo rakkoon akkasii dhalatu akkamittiin furadhaa walumaa birattuu yaadootiin koraaf qopheeffatee godhataa jechuudha. Duraanii hirkaa'e farri kun 2020 keessa akka 2021 horri gaggeeffamu koreen qindeessituun itti ijaaramtee jiddumaan rakkoon seensoonni keenyaaf hogganii hidhamuudhaatiin horiin sanuu ba'a. Gariin lammii biyya alaati gara alaatti deebi'anii eegamaneedhaatii ban gariin ammoo biyyatti hafanii haala akkasumas dhalatu malee horri 2021 murtaa'e jechuudha. Akkuma dhaabaattu akka gaggeeffamu duraanuu murtaa'e jechuudha. Gidduutti rakkina dhalatee waliin paartiin tokko gara rakkoo gidduu dhalattee boordiin ni ilaalaa jechuudha. Maaliif seera biyyaati gaati. Eegata akka biyya seente seera kiyya qofaaniin bula jettee goggoydeetuma waan hin taane gaan hojjettu keetis qabaatteetin ka biyyaatis kabajjettuun hojjettaa jechuudha. Haala kana malee waan harka keessatti akka addaan qabu jechuudha. Baay'ee galatooma jaalalaarso. Mee haa ta'u amma gaa eega filannoo ala taatanii gara fuulduraatti karoorri keessan maalidha? Nuyi 1992 irraa muuxannoo waan qabnuuf wooma fedheewu ta'u dhiibbannee carraayyuu argame ni seenna wanni jenneef maali? Waan gaafatanii waan beenurraa seenaa dabarellee adabni baranne gartee qaabsoo takka keessatti waan dabarerraa barachuu qabdaadha jechuudha. Isa kana qabna. Maali kunis ifii dhiibanii nu baasaniiti shee meeqa nurratti hojjetanii baratan aabaa'oon beekaa ta'eefumaan keessaa bahee nu dandeessu. Kanaaf balbalti abbaan ficcufe gagartee nama irraa banu hin jiru. Kanaaf nuti akkuma isaan dhiibanii nu baasanii barbaannu jechuudha. Bartee wanni fudhannu ulaagaan kanaas hin guuttanii hirmaata keessatti illee agartuu fudhannu isa san dhiibbaan akka jiru uummata keenyatti illee agarsiisuu barbaanne jechuudha. Kanaaf wanni fuula biraa maali? Har'a haftee fuula biraatti guddoodha. Uummata keenya jaaruu caasaa keenya daran bal'ifannetiin karoora keenya bal'aa qabnu keessattuu miseensota keenya leenjii dabbalummaa bakka adda addaatti bal'inaan magaalaa irraa gabaabduutti gaggeessineetiin keessaafuu ammaan booda gaafis gaafachaatii irra warra barkumarra jiru godina keessatti waajjiraaleen banaman hundinuu akkatti banaman aabaa'uu walaba ta'e akkatti socho'u kana kanaas gaafachaa waan jirruuf kanarratti nuti bal'inaan hojjechuudhaaf karoora qabnaa jechuudha. Kun waa hundi irratti nu deebisuu miti. Baay'ee galatooma. Akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa labsee jira. Mootummaa ce'umsaa labsu kana keessatti miseensota isaa biyya alaa keessa jiran keessa
walgahii idil addunyaa godhanii jiran. Eega isin hayyuu duree adda bilisummaa Oromootii ani jettanii kan jettan taatani isin miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya alaa jiru kana irratti maaliif dhuftanii yaada keessan wanni kun yookaan dogoggora yookaan sirriidha jechuu dadhabdan. Yoommoo achi keessa hin jirre miseensota adda bilisummaa alaa biyya alaa jiru kanaa wajjiniin isin garaagarummaa qabdumoo maalidha maaliif achirratti namni tokkollee isin keessa argamuu dadhabe? Inni hundi keenyaa biyya alaatiin jaalalli walumaan qabsaa'aa ture warri alaa hundinuu irra jiran seenaa qabsoo keessatti bakka gurguddaa qabanii waan gurguddaa hojjetaa turanii har'allee hojjetaa jiranii waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti keessaafuu eega 1997 dhaabni kun dhiibamee biyya keessaa gara biyya ollaatti hoogganuu isaa irraa jalqabee warreen miseensota keenya deeggartoonni keenya kan biyya ambaa dhugumatti dhaaba kana jiraachisuudhaaf qoodii isaan kan akka lafee dugdaatti hojjechaa turanii jechuudha. Haga dhaabni kun jabaatee dhiibbaa irra godhame kanarraa biyyattis deemsitti waan dandeenyu hundaan beekumsa qabaniin qabeenya qabaniin ni gargaarra jechuudhaan qoodni isaan kan nangaa qooda guddaadha jenneeti amannaa ammallee sana haalatti fuuldurallee itti fufa. Kanaaf waa'ee mootummaa cimsaa na gaafatte nuyi akka adda bilisummaa Oromoo akka hoogganaatti walitti dhufnee amma keessatti maaltu barbaachisa jennee waan mootummaa cimsaa irratti waan waliin mari'anne tokkollee hin jiru jechuudha. Alumaa dhageenya qilleensuma irratti dhageenya jechuudha. Mootummaa cimsaa akkatti ijaaramtu qabdi. Warra barcuma jiru wajjin akkatti mari'attu qabda qilleensa irratti mootummaa cimsaa ijaaru. Kanallee ifa gooneeti jirra jechuudha. Mootummaan cimsaa ijaarre jennee gaafa biyya gallu mootummaa cimsaa ijaarre jennee biyyatti hin galle. Karaa nagaatiin qabsoofneetiin uummata keenya rakkina keessaa baafannee dhufnee jechuudha. Jiddumaan lafaa kaanii mootummaa cimsaa ijaarraa kana qilleensuma irratti agarree jechuudha. Galatooma akkuma beekamu mootummaan ce'umsaa akka ijaaramu ce'umsa jedhanii TV'n biyyattiitis kanaan dura dubbachaa turanii Prime Ministeriin Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafa duraa ce'umsa akka jedhus dubbatamaa ture. Akkasumatti obbo Lammaa Magarsaa gaafa pirezidaantii Oromiyaa ta'ee uummata keenya ni ceesifnaa kan jedhu dubbachaa ture. Isin waan amma isin jechaa jirtan immoo qilleensuma irratti dhageenyee mootummaan ce'umsaa akkatti ijaaramtu qabdii jettan. Mee fakkeenyaaf ulaagaa itti mootummaan ce'umsaa ijaaramu uummata Oromootiif ibsaa. Jechi ce'umsa fi mootummaa ce'umsaa jechuun waan gargar miti. Ce'umsa jechuun jijjiirama riifoormii amma dhufe kan akkamitti ceesifnaa jechuun waan if danda'e. Kan nuti irra jirullee isa kana. Mee eessarraa eessatti ceesisu dhiifama addaanan sin kutaa eessarraa eessatti ceesisu ce'umsa yeroo jedhan mootummaa ce'umsaa yoo jedhan murnoota biyya keessa jiran jaarmiyaa siyaasaa akkasumatti loltoota walitti dhufee biyyi sun kufaatirra jirti kufaatii sanirraa seera ijaaranii sirna darbe sanirratti mari'atanii mootummaa ce'umsaa ijaaran. Amma isin ce'umsa kan jettan kuni riifoormiidha jettan. Riifoormii fi ce'umsi akkamitti tokko ta'uu danda'a? Eessarraa eessatti riifoormii ce'umsi kuni eessatti ce'anii kan jedhuu fi uummata Oromoof ibsa godha Jaalaraarso. Lammaa ce'umsa jechuun bakka jijjiiramni amma riifoormii amma dhufe kanarraa dhaabootiin siyaasaa biyya keessa jiranii fi mootummaa irra jiran walaba ta'anii dhaabootiin siyaasaa biyya keessatti hojjechuu danda'u mariilee adda addaa irraa hirmaatu namuutu biyyattii keessatti yaada ofii gurgurachuu danda'u dimokiraasiin dhugaadhaa suuta lafa qabachaa deemu uummanni keenya nagaan bobba'ee nagaan galu uummata naannoo fi naannoo jidduutti waa'ee daangaaleetti rakkinoota adda addaa haqa dhalatu hundaa immoo mariidhaan furaa deemu wanneen amma dura waggaa 27 keessa daldalatan san hunda furmaatatti kennaa deemanii yeroo immoo filmaata waliigala biyyattii irra gahan namni bilisa ta'eetiin uummanni akkatti sodaa tokko malee abbaa barbaade filatu achiin gahuudhaa jechuudha. Gartee wanni riifoormiin kun akkataatti milkaa'u jechuun isa kanaa jechuudha. Galatooma egaa akka odeeffannoodhaa fi miidiyaa hawaasarra naanna'aa jiru isin ajaja mootummaa fudhattaniiti
adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqxanii kana malees Jaal Abdii Raggaasaa namoota isin waliin jirutu akka inni hidhamu taasisee jedhama. Kanarraa akkamitti uummata Oromoof ifa gootu isin? Kuni soba warreenuma akka eegamee beekaa maqaa hoogganaati fi maqaa dhaabichaa balleessuudhaaf kana hojjetu daldala gartee godhateetiin kana oofuutu hojii akkasii oofa malee osoo hundi keenya bakka takka jirru rakkoon tokko osoo nu mudatu ni waan Febraarii 29 fi 20 Abdii Raggaasaa afaan qabamanii san keessaa immoo jaallan gariin baanii inni qofti nafee jirtu. Kuni waan bubbulee itti yaadamee yoo maal jenne maqaa jaallan kanaa balleessuu dandeenya jennee ta'e jennee waan itti yaadamee godhame malee kun waan sobaaf jettu karaa biraa ajajni nuti mootummaarraa fudhatu tokko illee hin jiru jettu soba. Nuti bilisa taaneeti kaleessaaf biyya seenne bilisa taanee irrallee hojjechaa jirru. Namni tokko wal gorii gadi gorii hin jechaa jiru. Hariiroo mootummaa wajji qabnu hariiroo karaa nagaa hanuma. Kaleessa gaafa asfaraa dhufna walii galtee goonee san tunu jechuu jira malee waa tokko illee hin jiru jettu. Kana maqaa balleessuudhaaf warreen ta'e jameetiin daldala keessattuu sooshaal miidiyaa kanatti namni tokko itti feesbuukii shanii jaabalateetiin akkataatti hoogganaa irratti itti ololu seenaa walii balleessuudhaaf gartee maqaa wal qureessuudhaaf waan godhamaa jiru jennee ilaalla malee wanni akkasii tokko illee hin jiru jechuudha. Baay'ee galatooma. Egaa akkuma isin deebista akkuma isin jettanii yeroo meeqa waa'ee Jaal Abdii Raggaasaa nuti namni nu keessa jiru hin qabsiifne yookaan nuyi miti kan jedhu dubbachaa jirtu soba jechaa jirtan. Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa akka hidhaadhaa hiikamanii fi jaalleewwan akka jiranitti miseensonni adda bilisummaa Oromoo olaanoo lammii beenyaa fa'aa namoota hedduutu mana murtiitti dhiyaatee manni murtii bilisa jedheeni akkasumatti immoo mootummaan deebisee warri tika mootummaa deebisee hidhaa jira. Isa kanaaf barreeffamaan yookaan wanni isin dhiyeessitanii namoonni kun mana murtiirraa walaba ta'ee jira. Amma boordiin filannoo rakkoon keessan rakkoo akka furamuu jettanii dura kaasanii jirtanii jechuudha. Isa kanaaf furmaata akkasii ta'u mootummaas boordii filannoos namoonni keessan kun akka isinii gadhiifamuuf manni murtii eega bilisa jedheeni yakka biraa akka isaan hin qabne ifa galaadha. Wanni isin barreeffamaan gaafattan ni jira akka isaan hiikamaniif. Deddeebineetiin himaa ture amma duraan intarviiyuu irratti wanni kun na gaafatamee hedduu deddeebineetiin qaama dhimmi ilaalu hunda barreeffamaan dhahinnee qaamaanis itti dhiyaannee dhahinnee gaafanne jechuudha. Maali wanni kun jennee hanga abbaa alangaa Oromiyaallee qaamaan arguudhaatti maali wanni kun jenneetiin yeroo adda addaatti gaafannee turre jechuudha. Kanaaf waan seeraa seeraaf dhiisa. Waan seeraa seera laalti. Kanaaf ibaluun ni beekna. Ibaluun badiin qabu jechuun waan paartii tokkorraa eegamu miti. Namni badiin seene eega seene boodatti seerumaaf dhiisan. Kanaaf seeraaf dhiifnee yoo dura dabarre malee hin ta'uu kan akkasumatti eegaadhaa nama qulqulleessannee eega qulqulleessinee booda namni kun gallakkifamaa hojii yeroo adda addaatti nu deebi'aa ture malee nuti takkaa waltajjiilee adda addaatii fi qaamaanis bira dhahinnee barreeffamaan gaafachuurraa hanqannee jechuudha yeroo adda addaatti maaliif walumaa galatti biyyattii keessatti rakkinni jiru rakkina yeroo adda addaatti mudatu hundaa'u yoo mariidhaan furan malee haala akkasitti furamuun ta'uu hajennu ejjennaa keenya jechuudha adda bilisummaa Oromoodhaatti. Kanaaf yeroo adda addaatti gaafachaa ture ammallee isaanaan fuula duraatti fufnaa jechuun waan nuti qabannee harkaa qabnu keessaa tokko kanuma jechuudha. Namni hidhame hidhaadhaa ta'uu qabaa. Abaa'oon sochiisaa walaba ta'e Oromoo keessatti gaggeessuu qabaan ejjennuma keenyaa jechuudha. Baay'ee galatoomadha gaaffii dhumaatii. Egaa uummanni Oromoo akkuma jiru amma haala isin amma jirtan kanaan isin simateera kan jedhuu fi akkasumatti immoo rakkoo dhaabaa wajjiniin dhaaba keessatti waliin qabaachaa jirtan kana walitti deebitanii furuudhaaf gara fuulduraatti yaada qabduu kan jedhu irratti asumarraanii yoo isin dhaqxanii boordii filannoodhaan yookaan immoo nama biraatti hirkattanii rakkoo Oromoo furra jechuurra maaliif akka Oromootitti walitti deebitanii rakkoo isin jidduu jiru maaf hin furanne kan jedhu irratti yaada keessan nu dhaamati waan amma haasofne keessatti dhaamsa qabdan asumarraa walitti qabdanii uummata Oromoof akka dabarsitan carraa isinii kenna jaalalaarsu. Kanaaf gama keenyaan yoo ishii walitti dhufne irra bu'aa qaba akka rakkoon dhalateen jaarsummaan manguddoonni gidduutti argamtan gama keenyaan qophiidha jennee
akkasumatti hoggonni gadaa dabareeleen kan biyya ambaa kana jiru anaaf na dubbisanii obbo Daawudis dubbisanii walitti deebi'aa boordii dhiisaadhaa boordii duratti fi walitti dhufaadhaa rakkina kana fixadhaa jeen gama keenyaan qophiidha tole jenne gara saniin ammoo hayyamoon taane akkasumatti dhiibataa as geenye malee waa tokko kanarraa ammallee fuula durallee rakkina keenya furachuudhaaf namni gidduu seenuu kan qabne abdiis qabna jechuudha. Bara dheeraa waliinis turre akkumaan jee waldhabbiin dhuunfaa hin jirtu waldhabbiin kaayoo hin jirtu qaamaanis walitti dhufnee mari'annee rakkina dabre hundaa fi waan fuuldura fidamillee keenya warra waliin bareechuuf dandeenyu ammallee ejjennaan keenya kanumaa jechuun fuula dura itti fufnaa waan am dabre hunda waliin mari'anneetiin furuudhaaf rakkina kana fudhachuudhaaf qophiidha jechuudha. Akka waliigalaatti immoo uummanni keenya haala dabree fi haala amma keessa jirullee beekee waan fuula duraallee itti dhufullee beekee jaarmee isaa abaaboo jabeeffachuudha qabaa jechuudha. Keessa haalaan jabeeffachuudha qaba. Nama jaarameetiitu wayitti bahuu danda'e. Ifii wal nyaachuun bu'aa nuuf hin qabu. Har'a akkaataa itti warreen faallaa keenya ta'an kakaleessa wal qabaa turan rakkina jiru san hunda waan dabreefirraa dhiisanii walitti deebaniitu humna ta'aa jiranii agarra. Nunneen kanarratti yoo jabaame irra gaariidha. Kan wajjin uummata keenyaaf dhaametti waa hundaa'u waan xiqqoo guddiftanii waan uummata Oromoo diigurratti bobba'uun gatiin qabeessa fi wal nyaachuun keenya waan keessa keenya fidachuu dandeenyu alatti baafneetiin sooshaal miidiyaa keenyatiin tokko faarsinee tokko balaaleffachaa diigimee irratti bobba'uun immoo bu'ee tokko deemu hin qabu. Yeroollee yeroo isaatiin yeroon sun yeroo itti namni hidhatee walitti qindaa'eetiin waan dabrees yaadatee waan kasiiruu fudhatee waan fuula dura ilaaleetiin fuuldura tarkaanfatu waan ta'eef kanarratti uummanni keenya jabaachuu qaba. Abdiillee hin kutatinaadha. Namni abdii kutachuus hin qabu. Fuuldurri keenya ifa haa jabeennu jabaadhaa fayyuun daamaatii jechuudha. Galatooma jaalaraarso dhiifama wajjiniin daqiiqaa tokkoof duuba isin deebisa dhaamsallee dhaammattanii jirtu. Garuu boordii filannoo amma dheengadda kora isin geggeessitan keessatti ibsaa nagahoo achi keessatti hin hirmaannee kan jedhamutu deemaa jira. Inni sun maaliif achi keessatti akka hirmaachuu dhabellee mee sanirraallee maaliin isinirraa adda ba'e moo isinuma waliin jira? Walgahii dheengaddaa irratti hin hirmaanne. Jaalibsaan nama wajjin jira ammoo hoggana keessatti hin filamne maali inni lammii biyya alaa waan ta'eef seerri biyyaa hin ayyamu jechuudha. Kanaaf malee waliin jireenya walumaan jirraa jechuudha. Hayyee galatooma baay'ee fayyaa argadhaadha. Waan walabummaa niwus neetwoork irratti dhuftanii yaada bal'aa kana nu kennitanii fi yeroo biraas immoo deebinee isin dubbisna. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'uun jedha jaalaraarsu. Ayyee atis galatooma yaala keessa galatooma fayyaa ta'e. Hayyee galatooma. Waraabonarraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensuma tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Wakiyas kabanyaan ani ore ani eegatochuudhaan waraaboo nyaachuu ture sani firraa hambifnaan qabsoodhaan firraa mure kan dhiigatuutu dhufe qeeransaan natti dabre osoo tirrebaa jiru kanaas godaa ari'ee lammaffaana nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ka'e taraan toogeesse jee. Waraabonarraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensuma tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u.
qabu luynoo maafsidee sulle kallooleen irraa naftu cabsee nyaata lafelle qeeransi dhiiga tuute qurxee lafatti darba sanyii bineensa isaanii nyaata taafte hamba qabeenya kootu guuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan haasuun qaban namaa. Waraabona irraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensuma tokkollee waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna koo jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa dha'u. Nyaaphan gurguddaa malee jedheen isaanii baay'ee kan midhaan ooyiruu fixe kakkaa karkarroof booyyee wal faraqaanu dabruun kullisan alaamana bineensa nuuf bobba'u hanga yoom teenye eeboof waraana fuune tokkummaadhaan bobbaane ifirraa gatuu qabnaa goda isaanii marsine bahaa dhihaa dirmanne. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.